jiraatti mugattiin inshallah Ashamaatti burcuqoo bultuu dudduri nageenyi kan qiifidi koo jaala kabajaa bakka jirtan faana kan kee galamii ciifidi maaliif akkas jiraatti Dhaggeeffattoonni illee kanaan afaan kee lulluqqadhuuti lulluqqatta san hin tufiniiti saayinaa irratti naqitii naa fidii naan jette. wal irraa baradha miidhama Achumaan ani fiduun jedhee miidhama nama isallee. tokkorraa namni biroon baradha. Amma fiduu eenyu tanaan ani baay'ee malsiitti hin deebisne biraanan bahee kalee galgala natti deebite akkam naaf finne akkam naan kennine rakkoo qabdaa hoo jettu akka biraa kana godhatte. Mucoon tiyya halkan raftee buluu diddee halkan raftee bultuu hin baannanti bishaan irraa dhugiitii fidi afaan keettas lulluqqadhuutii fidi mucoon tiyyattiin haa dhiqattu naan jette. Inni kun baay'ee tokko giraan gabaabbe baay'ee tokko Dhageessan ijoolleen keenya sadarkaa kanarra jirti. Tarii wanti kun soba jechuu dandeessan. Dhugaa rabbii guutummaa guututti dhugaadha. Nallee mudatee jira waan kun. Bakka amma jiru kana osoo hin taane bakka dura dalagaa ture na mudatee jira. Innumaa bishaan irraa dhugde naa kenni naa jechuu turte isheen kan koo. Akkuma kanallee keessummoonni gaafa dhufan bishaan fowaakaa yookaan immoo kuduraaf muduraan beektanii yeroo keessummaan dhufu waan sufuraa irratti taa'u bishaan saayinaa golbootti naqanii sufuraa sana wajjin kuduraaf muduraa sana wajjiniitiin kaa'an. Namni kuduraa sana nyaatee harkasaa fakkeenyaaf muuzis yoo nyaate maangoos yoo nyaate burtukaana yoo nyaate waanuma nyaate sana harkasaa bishaan sana keessa cuuphatee dhiqataa jechuudha. Waan sana madaamiin kiyya ofii ishee dhugaa rabbi tokkichaa kan rabbiin tokkicha narraa beeku kan rabbiin tokkicha beeku kan ani beeku bishaan sana dhugdi jechuudha. Dhiqaa namaa jechuudha. Dhiqaa harka namaa bishaan dhiqaa harka namaa sana dhugdi madaamiin kiyya durte jechuudha. Isin galee akkuma kana waan haati abbaa manaa ishee jechuudha. Waan isheen irraa dhugde waan akka bunaa, waan akka shaayii, waan akka bishaanii jala deemtee maal gooti burcuqqoo isheen ittiin dhugde sana eegdi jechuudha. Maal gochuuf bishaan waan ishee irraa haati sana dhuguuf. Sana miti amma mucaan kun amma kaleessa nama waggaa tokkoo fi 8 wajjin jiraate jechuudha nama kana faana. Hanga irraatti gaaffii kana gaafattee hin beektu. Amma mucaan kiyya halkan hirribaa kaatee hin wareerti. Mucaan kiyya halkan hin raftu. Kanaafuu maal godhette bishaan afaan kee keessa kaa'ee luqqadhu naaf fidi. Ara maqaa Yesuus Kiristoosiin. Bishaan sana amma cufa sana isaanoo tokko tokko aramni tokko tokko bakkuma sarraatanyaan teessee taa'uuf iyyuu sooftiitiin xaraganii fooxaatiin xaraganii irra taa'anii yaaddaniittu bishaan afaan keetti lulluqqadhu cufa kee fidi gaafa jettu dhiqaa kee fidi gaafa jettu. Hayyee mucaan kun otoo geessitee jiraatte fakkeenyaaf amma isheen hoddeeyyuu malee otoo geessitee jiraatte osoo ammoo waswaasumti sheexaanumti isheerraa akkas ta'u kuni akka carraa mucaan kunis kan harkan hirriba keessaa wareertu sana kan harkan hirriba keessaa rifattu sana osoo dhiistee jiraatte maal gooti as deebitee sarraatanyaan kanaan ati budaadhaa mucaa kun nyaatte jette maal gooti achumatti dhoksiti jechuudha. Isin jala hayyee rakkoon ijoollee keenyaa asiyyuu furameennuu wanta haaraatu dhufa. Wanti dhalatu waan haaraadha rakkoon ijoollee keenya yoom dhuma. Amma fakkeenyaaf mucaan akkatti isheen rifattee diddeeyyuu akka waan isheen cufa ishee sana yookaan ammoo waan madaamiin sun barbaadde sana laattee fi madaamiin sun ammoo deebitee itti xinoqqoltuutti fudhatte mucaa. Garuu wantichi akkas miti laata. Fakkeenyaaf dur nuti akka jechamaatti jechuudha akka dhagaa guddannee gaafa bishaan buusnu abbaa keenyaafis haa ta'u obboleessa keenyaafis abbuma ta'eef haa ta'u anybody gaafa bishaan buusnu nam bishaan harka dhiqatu sana nam tokko jalaan harka isaa jala sanatti yoo dhiqate xurii nama sanaa jalatti yoo dhiqate maal jedhama sooromni jara namicha sana abbaa harkaa dhiqatu sana natti darbaa jedha. Xurii namaati yoo dhiqatan sooromni nama sanaa natti darba. Fakkeenyaaf amma teessanii diriirfattanii teessanii gaafa nam tokko sinirra tarkaanfatu yookaan ammoo gaafa namarra tarkaanfattan dhibeen irra jiru sitti darbaa yookaan ammoo dhukkubni irra jiru yookaan amala koo fudhattaa wanti jedhamu jira. Isaan amma waan saalaa akka gaafa xurii kana yookaan qoshasha kana gaafa geessanii fi afurri seexanaa kunis koo qoshaashaadha xuriidha mitiire xurii sanatu irraa dhiqa ta'ee waan seexanni sun xurii sanarra qubata ta'ee ara rabbiin tokkicha beeku kiristoosaa beeku dhugaa rabbii. Afuura kanaan garuu ijoollee keenya ijoollee miiqatu dhume. Dhugaa rabbii afuura kanaan ijoollee miiqatu dhume.
Maali garuu rakkoo nama kana ga'u? Maali garuu gifii nama kana ga'u? Ishi eenyutu nuuf tolaadha amma? Unu warra shamarran kanaaf eenyutu nu tola? Arabni nuun toltu, dhiirti nuun toltu, hireen keenya nuun tolu. Ishi nuuf maaltu tola? Nu shamarraniif maaltu tolame? Yoo maal ta'e nuti biyya lafaa kanarratti akkuma nama kamiituu akkuma namoota kamiitu akkuma dhiira kamiituu yoo maal ta'e nuti biyya lafaa kanarratti wanti namaaf ta'u gammachuun namaaf ta'u yoom gammanni jiraanna miti. Mucaan kun kaleessa waan gaafatamte kana osoo laattee jiraattee seexanni niitii kanarraa akkas ta'u kuni seexanni niitii kanatti naanna'ee waswaasu kuni yookaan xasaasu kuni osoo daa'imti sun ammoo waan isheen irraa sodaatte sana dhiistee jiraattee lakkaa ati budaa qabda. Mucaa kositti nyaata jettee akkuma mucaa yeroo darbe biirootti ajjeessan sana akkuma kana ajjeeftee of ajjeefteetti booddee. Fooqirra darbatanii of darbattee jedhan. Ammoo tokko ma'iin gadda kan himattu wayii. Jawwee maqaa Yesuus Kiristoosiin gaafa kanatti dubbatan iyyuu nama zagananaa jira. Dhugaa rabbi tokkichaan aan akiyyatu na dhaamutaan. Mee bararii qodaarra deemtu yookaan ammoo bitiisa qodaarra teessu. Miiccatanitti nyaatanii mee rabbii jedha. Bineensa amma kanatti sodaatama. Kilaasii jala keessee rafii kilaasii kana keessa rafii gaafa jettuuni ofii ajjeesuu dhabdeeti jawween kun liqni si haadha ajjeesuudhaan soorata isaatira isaaf. Soorata isaati isaaf qallaba isaati. Akka kanatti nama miiqatu dhumee jira. Akka kanatti nama miiqatu dhumee jira. Amma mucaa galgala mana maatiitti gargaaramuu turte jechuudha. Mucaa Arabni bakka isheen hin beekne geessuuf jiru sana mucaa badoo keessaa hojjettu sana. Amma mucaan sun osoo galgala uummanni kun yaa'ee osoo sagaleen taaneefi ta'ee akkuma isaattuu irra bulamee mayyuu osoo furmaata arganne ta'e har'a yoona kana eessa akka isaan geessaniiru yaaddanii jirtan sanummoo badoo bakka makiinaan hin jirre bakka dawwalataniillee bakka namni namaa dirmachuu hin dandeenye. Ijoollee irraa deemsa sa'aatii 8 deemsa sa'aatii 7 kan fagaattu. Biyyi lamaa kun oolmaaf hin ta'u keessaa yoo unu warra Itoophiyaa kana jechuudha. Amma pooyintiin kiyya waan hin jechuu dhufe obboleeyyan wanta haasa'amu hundaa qalbii ittiin fudhatina. Wanta dubbatamu hundaa qalbii ittiin fudhatina. Wal irraa baradhaa. Ammallee ani akkuma kanaan dura jechuu ture biyyaa hin ba'iinaadha. Biyyaa hin ba'iinaa. Biyyaa hin ba'iinaa. Wareegamaa jirtan. Warajoo ta'aa jirtan. Soorata abdaarii namaa ta'aa jirtan jechuudha. Akka aadaatti kan dhagaa guddan mataa bunaa dhangalaasanii bunni gaafarraa ba'e ayyaanni gaafa dhufe mataa farsoo dhangalaasanii maal jedhanii kan abdaariitu soorataa jiru. Kun ikkoo hiika biraan qabu jawweesuma sana soorataa qaba. Jawwichuma har'a gola ormaa keessatti ijoolleen keenya ittiin doorsisamaa jirtu kanatu jawwichuma har'a mataa sagalii ijoolleen keenya ittiin as qaayyamaa jirtu sana jawweema sanatu soorata malee maqaan abdaarii jedhamu qofaatti eessa jira. Sanuma mareef kan erga barreeffamiti barre jechuudha. Kanaafuu wanti hundumti bifa jijjiirrate gaa'ilaan kan miidhamu shamarran ekonomiin kan miidhamu shamarran biyya baatee kan miidhamu shamarran biyya keessatti kan miidhamu shamarran sagalee kan hin qabne shamarran kan of ajjeesu shamarran haa ta'u garuu rakkoo keessan dafaa himadhaa. Warroonni rakkoo akkasii keessa jirtan rakkoo keessan dafaa himadhaa yookaan biyyatti deebi'aa galaa yookaan ammoo hireen bakka tokko qofaa miti mana qayyaradhaa. Ammallee amma tokko erga nyaata nyaadhee guyyaa 2 jechuu jirti. Isheenillee badoo keessa jirti bakka suuqiin hin jirre barahaa keessa jirti jechuudha. Biyya deebitee galuuf waraana keessaa deebitee dhufte. Waraana mootummaa ta'uu waraana caakkaa ta'uu hin beeku waraana keessaatti kan isheen deebitee dhufte. Biyya yoo galte rakkoo kana jira. Biirootti yoo deebite warra biirootu ajjeesuuf eeggata. Warra biirootu dhoksuuf eeggata. Bakka sana yoo teessee namadhaa hin nyaattii hin dhugdii waan nama barbaachisu ishee barbaachisa
dadhabde. Meema mucaan kun maal haa taatu? Maal haa taatu meema mucaan kun? Biyya galuuf akka itti galtu hin qabdu. Achi teessee dalagachuuf akka itti dalagattu abdii. Biirootti deebi'uuf ammoo doorsisaa turan. Yoo isheen achi deebite immoo dhukkaamsa. Ani waan hin jirus waan dubbachuu hin qabu. Warra rakkina keessa jirtan rabbi isin haa eegu. Garuu rakkina takka namni takka gaafa himatu akka jookaa wayiitti yookaan ammoo akka fanii wayiitti hin fudhatina. Irraa baradhaa rakkina sanarraa. Kan nam tokko sanarraa irraa namni sun akkamitti rakkoo sana furatee jedhaati yaada. Waliin tuffatina dirqama kamisii jala teessan dirqama wanti famasii jiru dirqama waan famasiin dubbatu qofa miti kan dhugaa ta'e lafa kana deddeebi'u jechuudha. Kan maskiinaa dhaggeeffadhaa kan maskiinaa immoo ishee maskiinti itti fayyada waan ta'eef irraa baradhaa. Si hin miidhu si fayyada malee. Kanuma jechuun barbaada. Hanga viidiyoo biraan itti deemnee walitti dhufnee dhagannaa tura. Laayik godhaa, sabskiraayib.